Ashama kam tordoftoota ka bakkeertanii geessan akka wichaarras video biraati walitti deemnee jirra. Videoon irraa adda iddoonis ni jijjiiramee jira. Isin dura badeen jira torban sadiif jechuudha. Torban tokko monetaayiz irraa keeti. Sababa hin beekamne jalsi monetaayiz irraa waan ka'eef isa riipoortii godhee deeffadhe. Torban lama immoo kun akkas hojii printing and advertising jalqabneetu jirra. Akkuma argitan Sayo advertising and printing hojii eegalee jirra. Teessoon keenya Shawaa Meedaadha. So mana kana keessatti wantooti hojjetamanii hojii graafiksii wal qabatu, hojii advertising printing wal qabatu kamiyyuu isiniif hojjenna jechuudha. Dhaabbata keessan beeksifachuuf haa ta'u, iddoo hojii keessanii, kaampaanii keessan haa ta'u, baanerii ta'u, neon light ta'u, foon boordii ta'u waan barbaadaniin isiniif dalaguu dandeenya jechuudha. Poosteriin hojjennaa, baaneriin hojjennaa, biilboordiin hojjennaa. Want advertising wal qabatan wedding card, business card, thanks card waan hedduudha wanta nuti hojjennu printing hojii wal qabatu t-shirt irratti illee argitanii suura barbaadan hojjetachuu dandeessu kan dhaabbata keessanii kan huddoo hojii keessanii kamiin hojjetachuu dandeessu kan biraan ammoo burcuqqoo irratti ta'u suura namaa akka feetanitti dhagaa irratti muka irratti sa'aatii irratti burcuqqoo irratti waan hedduu isiniif hojjechuu dandeenya jechuudha. Saniif Sayo advertising and printing filannoo keessan godhachaa isiniif barbaada. Namoonni guyyaa cidha keessanii irratti, guyyaa eebba keessanii irratti, guyyaa dhalootaa keessanii irratti yookiin kan hiriyaa keessanii irratti giiftii namaaf kennuu barbaadan karaa keenya hojjisiisuu dandeessu. Waan barbaadan irratti hojjettanii giiftii namaa kennuuf hin dandeessu jechuudha. Saniif Sayo advertising and printing filannoo keessan godhadhaa isiniif jechuu barbaada. So kanaaf isin jira badeetan jira torban kana kan itti turre kanadha. Akkuma viidiyoo asirraa argitanii mana kana sirreessaa turre hojii eegalleetu jira. Saniif filannoo keessan godhaa nuuf bilbila. Viidiyoo argansiniif gadhiisee torban sadii ol waan ta'eef viidiyoon kun vaariyaalii bahuu dhiisuu danda'a, viiyuu argachuu dhiisuu danda'a, audiensiin du'uu danda'a, jijjiguu danda'u jechuudha. Jijjiguun isin jedhamu isin osoo hin taane notifiikeeshinii isin bira gahuu dhiisuu danda'a, yuutuubii rikoomandina gochuu dhiisuu danda'a waan ta'eef adabbii jala waan ture beef jechuudha. Saniif viidiyoo kana haga dhumaatti daawwadhaa. Maaliif taayimiin daawwatame yookiin average duration isaa walakkaa ol yoo ta'e yuutuubii rikoomandina gochuu danda'a waan ta'eef haga dhumaatti daawwadhaa. Hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Kun oofisii Sayo Multi. Oh my god, Sayo Multi Media jechuun Sayo printing and advertising. Kun oofisii keenyadha. Workshopping keenya iddoo biraadha. Wantoota iddoo biraatti hojjetaman ni jiru jechuudha. Sakaan mana biratti hojjenna. Kun akka biirootti akka oofisii keenyaatti nu fayyada. Dhuftanii nu dubbisuu dandeessu. Waan barbaadan jechuun bilbilaan isaaloo biiroo keenya ol dhuftan Shawaa Meedaa Shaaqaa mooliin ol dabartaniiti. Paarkingii fuulduraanii taappeellaan argitu yookiin heeloo nuun jechuu dandeessu jechuudha. Kottaa ajajadha. Qophii qabdan kamiifiyyuu Sayoon printing and advertise sinii jira. Viidiyoo kana namoonni haaraa YouTube kana subscribe godhaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.